Ite ililleen ka dura hin jirre amma mataa qabatti. Ililii koo meedhiisiti waan Sabriinaan na goote. Sabriina nama baay'ee baga na tuutte goota gooyeta abbaatu. Rabbi jira tuutaa jette ijoolleen. Wallaahi laaziin. Garuu maaliif reedii gaaffii tokko si gaafadhaa? Yaa Allah onnee na qollofte. Wayne iya wayti qoy akkatti na dirte la sasa qoy himujisun shuf ya Sabrina shuf comment di banni jirti akka kaet Sabrina bile kalama samono Itoophiyaa sabru yewattaw no ndao fas visa jesi garsisame wanta Sabrina qaba qabina Itoophiyaa dubara ishi boletti nasimaddu kulo fitadheera ishi kulo Sabri si bakennetti Sabrina qaba kulo fitadheera shuf si reedi ati maa waa hitta wayyoo misnaan godhe ammoo tubbaasu godhatummo mubee bira deemedhanii jaran mina gabbaa'ine isaan eessatti beeka welcome lubbuutti lubbuun keessaa ba'u eenyunni anchi tukini bareedduu kana na jalaa bannaati welcome lubbu ere abaaboo bareedaa isaa qabadhu na eegashe ililli goobana wayne wallahi lazim sigma yaalahin yo ante faantiin te mul'attu faantiin jirti mana kana keessa dun manni guutuun cufaadha bar foota jira foota maqaballeessii dabar oye orbaadatti agarsiisa iyyo si warri singiloonni immoo Sabriinaa irratti maraatanii boo'anii gaa maalan jira maappii natti waddamande maappii koo shari'aa irratti maalan jira የወደኝም ጠይቂው አለኝ ይወድሃል አልኩት maalan jiraa kana አልኩት maappii ማንም አይወደውም እሱ እንትን ነው እኔም አልወደውም ለዛ እኮ ነው ማለንጅራ ብቻ ነው ከወንዶች የሚወዱ አልኩት እሱ ደግሞ ማለንጅራን እጠራለሁ እስኪ ጠይቂ ይወደኛል እንዴ ኦኬ እኔ ዳልነጃለታ ስለት ኮሜንት ጻፍለት ትወደዋለህ አይደል አይወደኝም ብሎ እያለቀሰ ነው አልቅስ በይ ጥቅማ አንተ ሲግማ መቃሲ በለስ ወላሂ ላዚም anu barbaade dhabeewwan manni guutuun footaa tokko jala nama leemuu hin jiru doolaabatti gugguuratte kulo suusi alaalechuu qaldiin qalliidhame miilana sogottatu alatti darbee ምንም የለም ቤት ውስጥ ሲኝ ያልቅስ ፍርቱ መሰልኩህ እንደ አልቅስ እያለህ ነው በቃ ወይ ማለንጅራ እኔ የምትወደው መስሎኝ ነበር ለካ ፍርቱ ነው የሚወደው ana loltu bira baafate isa la ከፈቲያ ጋር ልናስታርቀው ነው ሬዲ ሲግማ ቀቢ ወላሂ ሲግማን ያዘው ዋና la kun surre jira la shakka fik durat maali fakin jiru bekta nuti famouson kun duran bara makkesini kana media nin badin kuntaan teennee gubbaa suufaffannee oduu odeessine yaani miidiyaa irratti intarvii bara yuutuubii bara feesbuukii fuuldura akkatti zachi jennee suufa kana zach kaarabaata zach ambaasaadara fakkaannaa sii gadiin immoo kuntaan teenna qilleensa gaaf tokko osoo akkatti taa'ee waraabu suufaffadhee gaaf tokko suufaffadhee kanatti daawwattoota keenya oduu isaatii lama qabadhe isiniif dhiyaadhe amma xumura qophii keenyatti na waliin turaan affeerran keenya wayita'ee dhokkanumatti kuntaa asii suufa gaan waan akkana jenne kaa noof kolchaam rakkoo teeknikaatu nu mudate irra deebine isiniif dubbisna inni diileetu goone san isuma dhugumaatti kan mudataa oola wallahi wabillahi kuntaa wasii jiru kaa kuntaa saniyyuu taas nama geettu saniyyuu miti waan itti
Sigale kuntaa qulfitti garuu kaa postiin goone ufuma biratti na mudate anumatti miidiyaa gaafa hojjettu dura viidiyoo qopheessite edit goote uummata biraan geessa malee istiriimiin hedduu miti istiriimiin laayiv istiriimii hedduu miti. Akka mooltan jenname takana silkiin mataan gallaalu nagaa ooltanii jedha. Kunaan maqaan isaa maali? Mudaa muddee si argeen fire jedhaa jira. Mudaa muddee adabaana mudaa muddee maal bo? Wallahi arge. No kiyyaa miti kana biraatti malee kiyyaan argamne. Gaafa tokko waan irratti dhaga'enne. Kiisha qabdu zannuma qabda. Aboo kiisha kaadde moo? Mudah mudi rapi sodaadu. Maaf tokko mudah no dede jaratti beekta mudah mudi yang masih kawatin ada gatara. Bar. Salpat gabo. Anta sigma tahu wala lazim tahu. Sigma wallahi sigma efar. Masih mina kapsisi jar segi ya wajini. So berbade. Media raga akka dubbifamaa mere yoo xiqqaate media irratti agarsiis qofa viidiyoo irratti kan duuraa jechuudha. Maaliif suufa gubbaan gachitee kaarabaata goote wanni agarsiis qofa mul'atuuf shaamis illee nasiin surree keessa kan seene wayituu jiru mire akkana bata'a. So dubbisteet amma akkatti kaa'atte staandi ragaate staandiin gisa tokko online kuba seera media irra immoo akkam jirtan gisa jettu. Dapat keenya nageenyi koo kan badhaadhaa simbiraa qabu akkana gajjeetta sii gale. Isee gajjeettu san silkii yoo hube warri gadiitillee akkam jirtu namaan jedha sii gale. Wallahi dhuguma bar. Sibiila kaasuu ni dhiiftee bubbulee miboo tuuncha nama hin jiru harka dhalaa fakkaate harki. Wallahi laazim naman taatu reedi ara dhiisi kawan akkasiin haasa'ini. Asa miti barku mudannoo sitti maara mudannoo warra miidiyaa ana qofaami wallahi warra OMN keessa hojjettu Abiyyi fi Jawaariyyuu ibsa miidiyaa gisee kannaan jalaan kuntaa kaatanii ta'an. Kanuma gubbaadhaan suufa uffatanii karabaataa hidhatanii ta'anii haasa'an sun immoo hunduma gaazexenyaan moo hundatiyyuu kuntaan ta'a. Istiidiyoo mana keetii yoo qabaatte hin barbaachisu surree maawaa surree namni silaa hin jiru maal goota. Istiidiyoo hawaasa fi istiidiyoo waliigalaa ta'e uffattee deemta malee istiidiyoo mana keessatti gisee qabdu. Ganaasi shaamizii keessa gurree ganaasi shaamizii suyitee kophee dirattee maa eenyu si alaa dhufe namni asii gadi nama daawwatu hin jiru miidiyaa irratti. Egalee akka tiktookii osoo ta'e okkee olii gadi deddeemtaa qixaatii mantara kasiyyoo maali jira. Yuutuubii fi feesbuukii wannoon maali televezyiiniin watak faranjiin garreeti faranjii osoo inni laayivii waraabaa jiru mucaan silkii argaa fuudhee jaartiin qullaa mana keessa deemti namichi qullaa kana jalaatiin taasisuu uffatee intarvii ta'uu jira warra aljaziiraa moo BBC irratti. Kuni rakkoo nama tokko lama osoo hin ta'in addunyaa kana guuturra miidiyaan akkasii warri gaazexeessa warri waa odeessu warri intarvii ta'u. Aktivistoonni wallahi siin jedha warra akirri Jawaari fi Abiyyi akkuma amma siin jedhu kana gisee mana ofiitirraa waan adda addaa istiriimii dabarsan mana san jedha qaama. Yaa of eeggannoo ka godhu of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo kan hin goone nyaatamaa jechuudha. Maaliif garuu qoy? Ati yaadi amma fakkeenyaaf ani ibsa yookaan haasaa wayii qabaa jennu miidiyaa irratti waa hojjechuuf suufa uffadhe waan ani waraabamu asii oli. Surree suufa sanii uffatu maal naa godha sa'aatii gubu of cinku ugurdeemaan jiru deebi'eetiniin rafuuf deemami sana ofirraa darbeetuma rafuun hawaayi yemmuu ganaa surreellee kopheellee kaardee kan namni tokko hin argine zannatuudha. Amma tiktookii ta'e tiktookii lafa kaattee achi deemtee qucci bidiggii hin kolfitaa bishaan bidatuu deemta maalii jetta protokoola kee guuttee seente tiktookii kanattu amma fooyyessa iyyuu.
qawween kaleessa yoo reediin jiraate malee seenu jedhe kun argite. Reedii mucaa biyyaa. Qawwee warruuta. Akkami gurbaa mucaa himna qalataa? Jirtaa wannaatti. Jira dhugaa akkam Paaspoortii arsiisii keenyannee gurree didee bar gurree si dide. Gurree Paaspoortii lamaan jiraata lameedha. Paaspoortii Wallaggaa fi Arsii fudhatte jennee. Abshir. Sidinummaa nagaa qabdati. Jirra qawwee kam. Kamati. Kilaasii garaagaraa teessanii maa wal janajjantu kaasin bakka. Ani mana hin jiru. Inni mana hin jiru yoo jedhe immoo biraati. Mashallah. Kophaatti kireeffatu eegalle jaartaaf jaartidha. Yaa inni isa wayya tiktaakii isatu nama hawwatta. Tiktaakii isatu nama hawwatta. Maaltu deema tureen keessan irratti dubbanna waa. Akkanumatti ta'ellee waanuma sooshaal miidiyaa kana dubbachuu jirra. Muudannoo adda addaa warra lafaa dhufaa kana barsiisaa jirra. Warra amma xoorataa ta'edha. Mudannoo fikirii duraa waliin dabarsitan sanii moo kan namoota bira? Mudannoo miidiyaa hawaasa. Irraa barana nuti illee maal odeessa nuti warra miidiyaatti reef dhufudha. TikTokin nama hunda waluma fakkaataadha. Namni bakkuma tokko barate. Miidiyaalee biraa keessa turree as dhufne. Warra isaan immoo warra amma TikTokii dhufe kana xiqqoo mudannoon akkasii jira jechaan jirra. Dura beektaa yeroo waan akka yuutuubii, feesbuukii, miidiyaalee hawaasaa tokko fayyadamnu fuufa kana uffannee dhufne babbareenne karabaata kanatti galchinee asumaan jettee na yaaddachi.